Oromia odana magadiza Oromia tiana miso Laliso miyatena Oromia tiana miso No wato kotena manyachita Oromia tiana miso Nitine sikayakona Oromia tiana miso Badia galala Egaan daawwattoota keenya turtiin nuti paarkii biyyoolessaa Abiyaataa Shaalaatti taasisaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Warri haga ammaa daawwattan subscribe gochuudhaan ammallee nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee daawwattoota keenya kan itti argamnu paarkii biyyoolessaa Abiyaataa Shaalaa keessatti addatti immoo hara Shaalaati. Hara Shaalaa jedhama kuni. Hayyee Baay'ee namatti tola. baay'ee guddaa immoo Gaafiin qabu kun egaa iskweer kiiloomeetirii 329 jechaadha. Baay'ee badha. 329 akkana badhata. Asirra yaa'u amma bishaan kana namooti fayyadamu horiin illee dhugama kana soogidda waan ta'eef jecha soogidda kun soogidde hin dhugamullee horiin hin dhuguule hin dhugu harka keetillee amma kana gooteen booda baay'ee argite hagam akka wannoo ta'e soogidda waan qabuuf jechaadha bishaan soogidda qabu namni yaa'u qaccee kanarra hin daakanii uffatatti miicatan haa taatu garuu uffata dafee fixa kun uffatuma soogidda waan ta'eef jechaadha dafee fixa jechaadha allaattii waan gargaraa tasirra jiraata fakkeenyaaf kun laachi fagoorratti kan argitu allaattii peelikaaniidha adii kana adiin kun allaattii peelikaanii jedhama filaamingoo illee hin jira filaamingoo guddaa filaamingoo xiqqaa akka jedhamu jechaadha isaan asirra jiraatan asirratti maal nyaatanii algee nyaatan algee jechuun qaccee kanarratti akka wannoon tokko hin jira isa nyaatan bakka nyaanni isaanii asii. Maddi isaa beekama miti bishaan kana maddi isaa isarraa madda. Irra caala garuu keessaa ol burqallee kan jedhamu hin jira. Haa taatu amma lagnitti seenu guddaa hin jiru. Haga gaarreen sanii deeman beektaa haga gaarreen sanii hagas fa'aa badhata jecha. Meetira 266. 66. Baay'ee nama sodaachisa. Kana keessa meetira 266 akka fagaatu ka biraa jira? Waan jiru natti fakkaata hin jiru. Hin jiru. Amma akkana jechuun sadarkaa gaanfa Afrikaatittuu sadarkaa qaba jechuu. Sadarkaa argachuu danda'a. Warreen Afrikaa keessa jira san guddaa isaan hin beeku garuu kun akka beenutti akka safarametti meetira 266 gadi fageenya akka qabu mirkana jechaadha. Baruma baraan bitta wanti dabalullee hin jiru kanuma. Hin irratu? Hin irratullee. Hin guddatu? Yoo akka tasaa ganna xiqqoo lolaan gamaa gamanatti seene xiqquma guddata malee. Garuu hin badu. Kana hin badu sun. Badeenya hin badu. Baduu dhiisitoo guddaallee hin dhidhatu beektaa. Baay'ee namatti tola kun. Fakkeenyaaf cirracha akkuma argitu kana armaan dura yeroo duraanii tokko warreen gaa'ela isaanii wannoo jedhani asirratti dhufanii too viidiyoo adda addaa qaraxatan jechaadha. Gaa'elaan dura jechaadha. Veelloo fa'aa fidatanii asirratti footoo adda addaa viidiyoo adda addaa ka'an jechaadha. Amma kun erga hin banne baay'inaan horiin hin dhugne namni hin fayyadamne naannoo kanatti osoo ijaaramee fa'aa bifuma bashannanaatiif mor amma xiqqoo karaaleen xiqqoo waan xiqqoo karaarraa fagaatu jecha bifa gaariidhaan namni illee yeroo dheeraadhaaf akka turuu danda'utti jijjiirama jira miti iddoon boqonnaa. Kun fakkeenyaaf kun loojii tokko kun ekooloojii jennee achi taappellaa isaa innaa seenu san kan arginu sun kana garuu sa'aatii kanatti aktiivii miti birrii guddaatti ba'ee garuu waldaadhaan irra gurmaanii ta'anii haa taatu waldaan sun amma sa'aatii kanatti aktiivii miti jechaadha. Gana rifoormii wayii isaan barbaachisa. Achiin booda yoo inni tajaajila kenne gaafnoo wannoon isaaniitii jiran waan baay'eef nama fayyada. Achiin booda
isa kareeffatanii ta'u asirra bashannanuu illee hin danda'ame jechaadha. Wanti nama dhowwu hin jiru. Boonsa qabda si malee mal fedha arsii baay'ee bareeda si malee fedha. Ispeeshaalii yeroo gannaa iddoo martu magariisa beekta. Fuulduraa fi karoora qabame. Abdii guddaa jira. Waan biraati beekta. Abdii bareeda. Turistii adda addaa itti dhufa. Yoo isaan uummanni illee yookiin meeshaa aadaa itti gurguratee yookiin akka fardaa maali dhiyeesseetoo irraa fayyadamuu hin danda'ame jechaadha. Uummanni amma ajoo jedhanii muka kanaan innaa bonaa gaaddisni isaa as keessallee dukkaana yoo godhatan hin daraara. Kun walitti hidhatee jirayyuu. Waan itti yaadamee walitti qaqqabameeti. Fakkaata amma akka hin ciramne illee staafiin paarkii asiin jira kaampii tokko hin jira. Warra achi keessa ta'an sun hin eegan. Hataatu uummanni yaa kun wal qixxaatee wanni jedhee teessumaafu namatti tola baay'ee namatti tola ture. Akkuma beekamu ol ka'iinsi abbaaf CV level jedhamu tokko hin jiraame ture. 1,540 haga 2,275 ka paarkii kana jechaadha. 1,540 haga olaanaan isaa 2,275. Inni illee gaara fiiqee jedhama. Fagoo iddoo gadamsirra jiraatu. Gadamsa gammoojii. Gadamsa gammoojii kan jedhamu irra jira. Yaa akkuma beekamu uummanni naannoo sanii gadamsa san akka miseensa isaaniitti fudhatanii lallabatanii jiran jechuun hin danda'amu. Kuullichi jedhanii lallabataniiran. Namni kuullicha ajjeesellee namni maalillee itti gaafatama. Akka nama ajjeesetti. Akka nama gosa daawwee ta'eera jechaadha. Naannoon sun uummanni achi jiru gosni isaanii gosa daawweeti. Kanaaf kuullicha sanillee gadamsa sanillee jechaadha. Akkasitti ilaalu. Akka gosa daawweetti fudhataniiran jechaadha. Gaafa namni isaa ari'ellee gaafa namni isaa ajjeesellee yaa seera qaba waan ta'eef seera saniin akka nama tokko ajjeesetti lakkaa'ama namni isaa tuqe jechaadha. Haala saniin hin eegama. Baay'ee namatti tola jechaadha. Waan bareedaadha. Gara fuulduraatti immoo kana caalaa wantoonni barbaachise hundi guutamee bifa kana caaluun akka dhiyaatu abdii qabna. Warroota waan kana irratti hojjetu sadarkaa hundarra jiranis akkuma amma jijjiiruudhaaf bifa isaatii fi waan hunda isaa irratti hojjechaa jiran daran akka itti jabaatan nullee jajjabeessina. Nuu amma kan irratti du'aa jirru amma kaalaandariin hojjettoota biraatiif hoo cufu reenjarii kanaaf hin cufu iskaawwatii kanaaf hin cufu kaalaandariin jedhu sanbatan jedhu yeroo maraayyuu asuma keessa jira jechaadha. Eegumsa waan kanaatiif. Eegumsa kanaatiif kana kunuunsinee eegneetoo dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf gatii guddaa kaffalaa jirra. Qabeenya guddaadha. Addatti immoo qabeenya namtolchee osoo hin ta'in qabeenya rabbiin tolchee uummata kanaan uummata kana badhaasee lafa kanaan faaya waan ta'e jecha qabeenya immoo abbatu eeggata. Isin waardiyaa taatanii eegumsa gaarii taasiftanii lubbuu keessan aarsaa gootanii waan kana mara taasisuu keessanitti galanni isin qabdan guddaadha. Namuu sadarkaa jiru irratti waan danda'uun paarkiilee kanas kan kana fakkaatan kan biyya keenya keessa jiru hunda namuu karratti hojjetus hin dhaabna. Galatoomii isin jenna. Sinillee galatooma.